Faakaaltii sammuu ja'an walii wajjiniin ilaalaa jirra. Warra ja'anii keessaa sadii warra jalqabaa ilaalleerra. Inni tokkoffaan perceptioniidha inni. Perceptionii namni Wayne Dyer jedhamu wantoonni when you change the way you look at things, the things you look at change. Akkitti ati wantoota ilaaltu yeroo jijjiiramu wantoonni suni hin jijjiiramuudha. Wanti hundumtuu akkatitti ilaalteedha jechuudha. Wanti hundumtuu akkatitti ilaalteedha. Wrongiif raayitiin qabu kun. Isa kanarratti yeroo baay'ee namoota wajjin wal dhabna. Kanarratti namoota wajjin wal falmuuni, kanarratti namoota wajjin wal dhabuun nurra hin jiru. Akka inni itti ilaaleedha. Namoonni rakkina akka carraatti ilaalanii baay'eedha. Carraadhumatti geeddaru isaan. Namooti rakkina keessaa badhaadhummaa gurguddaa baasan baay'eedha. Rakkinumatu iyyuu na mul'isa. Potenshaaliin ana keessaa rakkina keessatti mul'ata. Sababii dhumti jiraachuu koo iyyuu rakkina hiikuudhaafi namooti jedhanii addunyaa keenya kanarra baay'eedha. Namooti kufaatiini barnoota jedhanii ilaalan baay'eedha. Ni kaan immoo kufaatiidha, kisaaraadha, saayidheetu lafaan ka'u, saayidheetu bizinesan jalqabu. Kanaaf wanti hundumtuu akkatitti ilaalte addunyaa kana manatsarii maalii ka'ettee ilaalaa jirtaati. Namni manatsarii gurraacha kaa'atee yoo gadi ba'e aduu barii ishee ba'eessa taatee baatee dhanna namaa ooftutti yoo gadi ba'e waanuma gurraacha arga. Namni manatsarii giriinii kaa'atee dhufee wanti hundumtuu giriinii watti fakkaata. Namni manatsarii yeloo kaa'atee dhufee wanti hundumtuu yeloo yookaan bifa keelloo itti fakkaata. Kanaaf manatsarii ati keettee ittiin waa ilaaltuudha. Perceptioniin keenya kuni akka inni itti addunyaa kana ilaalu, akka inni itti nu ilaalu, akka inni itti namoota warra naannoo keenya jiran ilaalu, akka inni itti bara keessa jirru akka inni itti bara keessa nuyi jirru ilaalu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Iddoo kanatti wanti badee fooyya'uunsaa si rakkisa baay'ee. Hin badee jechuudha. Sitti akka itti ilaaltu baddeennaan point of view kee karaarraa ceennaan isa deebisuun rakkisa. Amma gaa akkaataatti ati amma ilaalaa jirtu kana namootatu si hojjete. Namoota takkeetti akka ilaaltu si godhe. Abbootatu, haadhotatu, firootatu, hiriyootatu namoota naannoo kee turantu wantoota ati keessa dabarte hundumaatu karaatirra baate hundumaatu perceptionii akkasii si uume. Isa kana ofirraa baasuu hin dandeessaa eeyyee. Leenjii akka amma fudhataa jirtu kanaani, coachingii akka amma fudhataa jirtu kanaanitu ofirraa mulqitee ilaalcha haaraa qabaachuu dandeessa jechuudha. Manatsarii tokko ofirraa baaftee akkuma nama manatsarii biraa kaawwatu adii isaa kaa'attee addunyaa kee kana qulqulleessitee ilaaluu dandeessa jechuudha. Kanaaf waan naannoo kee jiru duwwaarraa waan biyya kee keessatti beekamaa ta'e irra darbee waan addunyaan kun irra jirtu iyyuu ilaaluu hin dandeessa jechuudha. Inni kuni baay'ee barbaachisaadha. Inni lammaffaa irratti nu ilaalle reasoniidha. Reasonii godhuun immoo baay'ee barbaachisaadha. Wanta nuyi ilaallee argine sana point of view keenya sana sababa quubsaa qabaanna jechuudha. Waan gadhee fi waan gaarii akka nuyi gargar baafnee ilaallu nu godha. Waan nu gargaaruu fi waan nu gargaarre akka nuyi adda adda baafnee ilaallu nu godha. Sammuu keenya keessatti waa'ee waan sanaa immeejii gaarii nu uuma. Immeejii gaarii keessa keenyatti nu uuma. Conscious akka nuyi taanu nu godha. Aware nu godha. Baay'ee barbaachisaadha aware ta'uun immoo. Aware godheetu yaada qabanne sanaa sababa quubsaadhaan akka nuyi hubannutu nu gargaara waan ta'eef isa kana bayeessa godhanii beekuun gaariidha. Inni sadaffaani wiilii keenyaa inni irra. Inni kun immoo wanta perceptioniidhaan argine wanta immoo reasoniidhaan immoo jala murree immoo barree isarratti focus akka nuyi goonu nu godha. Sarratti akka nuyi xiyyeeffannu nu godha. Yaanni keenya akka inni walii gadi rukutamne akka walii gadi oofamne nu godha. Waanuma argine duukaa akka nuyi hin fiinne nu godha. Karaarra deemuun nurra jiraatu irratti akka nuyi cimnu nu taasisa. Milkaa'ummaa akka nuyi harka keessa galfannu nu godha. Milkaa'ummaa harka keessa akka nuyi galfannutu nu godha. Nu jabeessa karaa keenya irratti nu jabeessa. Obsa akka nuyi qabaannu, commitmentii akka nuyi qabaannutu nu godha. Garuma fuulduraatti akka nuyi dhiibamnu nu godha. Qilleensa bitaadhaa, qilleensa mirgaa, qilleensa isaan raafamnee iddoo keenya akka hin gadhiifne nu godha.
xiyyaafadhu nuun jedha. Wantoota ala kana mimminyaan urgaan nini garasii garanatti akka nuyi goraan deemnetu nu godheetu fuulleffannee luucceffannee gara waan argine gara waan nu galee gara waan beennu sanaatti akka nuyi adeemnu nu godhachuudha. Amma leenjii kana yookaan coachingii kana namooti tarii guyyaa 100 saayinii na duukaa godhan jiraachuu danda'u. Isa kana fixuudhaa fi wiilii sana qabaachuu jira jechuudha. Fookesii kana irratti godhanii wantoota ala kanaa qaban baay'ee isaa ofirraa dhiisanii ofirraa hir'isanii akka nuyi deemnu nu godha. Wantoota negatiivii ta'an sammuu keenya keessaa qulleessinee akka nuyi baafnu nu gargaara jechuudha. Wantoota nu jeeqan wantoota karaarraa nu gatan hunduma isaanii nutti adda baaseetu gara fuulduraatti akka nuyi adeemnutu nu godha. Baay'ee dinqiidha jechuudha kun. Inni arfaffaan har'aan isinii duukaa ilaaluu barbaadu memoriidha. Namoonni tokko memorii gaarii hin qabu jedhu. Namni hundumtuu memorii gaarii qaba. Memorii dadhabaa divaayiniin eenyuuf ollaanne. Memorii dadhabaa uumaan eenyuuf ollaanne. Namoonni memoriin koo gaarii miti jedhanii qoricha kanaa kan fudhatan nama baay'eetu jira. Qoricha fudhachuus hin barbaachisu kanaaf. Memoriin kee gaarii akka ta'e amanuu duwwaa si barbaachisa. Memoriin kee gaarii miti jedhanii warra sitti himan sanaa waa'ee memorii keetiif wantoota negatiivii jireenya kee keessa jiran yoof keessaa qulleessite, yoof keessaa baafte, memoriin kee gaarii akka ta'e yoo amante, wantoota memorii kee gaarii godhan immoo kitaabota akkasii yoo itti dubbifte, leenjii akkasii yoo itti fudhatte, atis immoo isa kanatti kaanshesii taatee awweer taatee memoriin koo gaariidha jettee yoo yaadde, memoriin kee wanta yaaduun irra jiru hundumaa hin yaada jechuudha. Faakaaltii sammuu gurguddaa ja'an keessaa inni jireenya namoota baay'ee immoo booddeetti deebisuudhaaf humna qabu yoo jiraate memoriidha. Memoriin yeroo baay'ee memorii yeroo jennu nuyi waan kaleessaa, waan dheengaddaa, waan darbeetti kan nuyi qabamnee jirru. Kanaaf amma bizinesa tokko jalqabnee kasarreera taanaanii waa'een bizinesaa yeroo dhufu memorii gadheetu nu dhufa. Gaa'ila keessa linnee gaa'ila hojjechuu didee divoorsiidhaan yoo gargar baane waa'ee mereejiidhaa waa'ee gaa'ilaa memorii nuyi qabnu baay'ee gadhee ta'a. Hiriyaa uummannee hiriyaan keenya sun yoo nu miidhee waa'ee hiriyaadhaa ilaalchi nuyi qabnu yookaan memorii nuyi qabnu baay'ee gadhee ta'a. Abbaan keenya abbaa abiyuuzii nama godhu yoo ta'e galee ol galee gadi beessa nama reebu yoo ta'e kan neekamu yoo ta'e abbaadhaa fi memoriin abbaadhaa yeroo abbaa jedhamu memorii nuyi qabnu gadhee ta'a. Namoonni biyya lafaa kanarra jiranii wantoota itti memorii gadhee qabaatan qabu. Seenaa gadhee waan yaadatan godaannisa ta'ee jireenya isaan irratti waan hafe miidhama waan ta'e kiliinsii of godhanii waan isaan of keessaan baasin riliizii godhanii waan isaan hin gadhiisan jiran keessa isaaniitti wanti hafee jiraachuu danda'a. Inni kun yeroo hundumaa gara booddee keetti si harkisa. Akkati dabarteen deemne si godha. Akkati hin guddanne, akkati hin bal'anne, akkati waan haaraa kaatee hin hojjennetu si godha. Daangaa sitti ijaara. Baay'ee simiidha kun. Baay'ee simiidha kun. Kanaafiyyuu akkamittiin akka of qulleessinu booddee isinitti himaa. Yeroo of qulleessinu memorii gadhee ta'anii dudduuba keenya jiran hundumaatti of maal gochuun nurra of qulleessuutu nurra jira. Wanta gara booddeetti nu harkisu tokkoyyuu qabaachuun nurra hin jiru. Namoota jibbinee qabna yoo ta'e gara booddeetti nu harkisa. Kisaaraa nuyi kaleessa keessa dabarre gara booddeetti nu harkisa. Kufaatiin gara booddeetti nu harkisa. Jechoonni nama gara memorii keenya keessa wanti negatiiviin dhufan hundumti isaanii gara fuulduraatti nu deemsisu osoo hin taane gara booddeetti nu deebisu. Wanta finyoo nutti hidhamee gara booddeetti nu harkisaa jiru. Sana hunduma isaa ofirraa maal gochuun nurra jira? Ofirraa ciruutu nurra jira. Ofirraa ciruutu nurra jira. Memoriin kaleessaa barumsa duwwaa ta'utu irra jira. Memorii keessatti milkaa'ummaas qabaachuu dandeenya. Innis barumsa duwwaa ta'utu irra jira. Isatu celebrate goonu, isatu ayyaanessinu, isatu dubbannu, isatu gammannu, har'a keessatti utuu waa hin hojjetin akka nafnetti. Guyyaan hundumtuu guyyaa mo'ichaatinuuf. Guyyaan hundumtuu guyyaa dinqiidhaa, guyyaa bu'aa guddaati, guyyaa ija godhachuuti, guyyaa waa biyya lafaarratti fiduuti, guyyaa waa biyya lafaarratti hojjechuuti. Kanaafiyyuu isa kaleessaa teenyee utuu yaadannu waanuma gaarii jechuudha. Fiixaan ba'umsa keenya, milkaa'ummaa keenya kaleessaa har'a tuufinnee utuu isa yaadannu har'a keessatti utuun hojjetin akka hin hafnee fi
memorii barbaachisaa hin taane barbaachisaa ta'aniyyuu har'a irratti dhufanii hojii akkan hojjennee fi itti of qulleessuun gaariidha. Maaliif asirratti barbaachisere? Maaliif asirratti barbaachisere inni jedhu gaaffii gaariidha. Red Queen kan jedhamtutu Alesiin waa gaafatti. Tell me what you did tomorrow jetti. Natti mi kaleessa waan goote. Natti mi kaleessa waan hojjette. I'm sorry. Bor waan hojjette. Natti mi bor waan hojjette. Jechuun isaayyuu kun namaan ta'u Oromiffisaas ama Ingiliffisaas hin mi'aawu yeroo haasoftan maaliifi haasa'ameen beeku waan ta'eef. Tell me what you did tomorrow. Waan bor hojjette. Waan bor hojjettutu namatti mi'aa ture. Isa ka'itti bare waan ta'eef. Amma garuu Red Queensiin maal jetti Alesiin wanta bor goote, wanta bor hojjette, wanta bor taate, wanta bor milkoofte, wanta bor gammadde, wanta bor jiraatte, restooraantii bor keessaa nyaatte, konkolaataa bor qabatte, mana bor ijaarte, hojii bor hojjette, jireenya bor goote natti mi jette gaafatti. Isa booddee Ales immoo well, that is impossible. Nobody can tell you what they did tomorrow. Tomorrow hasn't happened yet. Inni waan sirrii deebise. Waan sirrii deebise. Maanni namni kana deebisuu danda'u biyya lafaa kanarra hin jiru. Namni maal deebisuu danda'u? Bor waan hojjete namni sitti himuu danda'u biyya lafaa kanarra hin jiru. Sababiin isaa immoo borin taane waan ta'eef, borin dhufne waan ta'eef, borganaa waan nuyi jiraannu waan ta'eef, borganaa waan nuyi tadeemnu waan ta'eef, amma reefu har'a keessa jirra, amma reefu amma keessa jirra, bor biran geenye, boritti adeemaa jirra, boritti aggaamaa jirra. Kanaaf eenyuyyuu waan bor hojjete sitti himuu hin danda'u jennaan. Queen akka jette, well, it is a pretty poor memory that only works in one direction. Isheen immoo maalitti? Egaa kuni memory gadheedha, dadhabaadha. Kallattii tokko duwwaarra kan hojjetu, gara dudduubaa duwwaatti kan hojjetu, gara fuulduraatti hojjechuu kan hin dandeenye. Gara fuulduraattis hojjechuutu irra ture. Kaleessa haasa'uu akka danda'u, dheengadda haasa'uu akka danda'u, waa'ee waggaa darbee haasa'uu akka danda'u, waa'ee boriis, waa'ee waggaa dhufuus, waa'ee waggaa 5 dhufuus, waa'ee waggaa 10 dhufuus memoriin haasa'uutu irra jira. Yoo kana ta'uu baate memoriin kuni memorii dadhabaadha jetti. Waan isin dinqu ani yeroo tokko wanta kaleessaa, wanta borii, wanta ji'a har'aa ta'u ji'a ganaa ji'a dhufu bor ganaa waggaa dhufu waan ta'u akka wanta inni ta'ettiin ofitti hima, akka wanta inni ta'ettiin ofii barreessa. Borii kun ta'eera, boran milkaa'eera, bori guyyaa dinqiidha, borija godhadheeraani, bor kana jaareera, bor kana qabaadheera, bor kana biteera. Waggaa 5 koo beeka, waggaa 5 dhufu beeka, waggaa 10 dhufu beeka, waggaa 15 dhufu beeka, waggaa 20 dhufu beeka, waggaa 30 dhufu beeka. Baay'ee barbaachisaadha kun. Memoriin keenya isa kanas nuuf fiduu danda'utu rarrachuu nutti himutu rarra. Egaa memorii kana yoo hojjechiifne fuuldurayyuu akka inni argu godhuu hin danda'amu. Akka waan ta'eetti hin ta'a jennee amanuu duwwaatu hin taane ta'eera jenneetu isa booddee miira sana qabaanne yeroo wanti nuyi barbaannu sun yeroo inni ta'e miira attamii qabaanna. Kolfa attamii kofalla. Gammachuu attamii gammanna. Yeroo sana uffata attamii uffanna. Hiriyoota attamii qabaanna. Mana attamii keessa jiraanna. Yeroo sana iddoo attamii jirra. Iddoon isaa maal fakkaata? Barcumni isaa maal fakkaata? Qalamiin isaa maal fakkaata? Jireenyi isaa maal fakkaata? Maaddiin isaa maal fakkaata? Wanta inni fakkaatu sana miira isaatiin finnee akka wanta inni ta'eetti
memorize goone yeroo subconscious keenya keessa dhaqee amma gaafa wanticha of yaadachiifnu amma gaafa goonu maaltaa memory keessa gala akka wanta kanaan dura ta'eettitu memory keessa waan galuufi hin yaadannachuudha akka waan taatee kaleessaatti akka waan taatee eengaddaatti yaadanna isa ganaa borii. Baay'ee barbaachisaadha kun. Baay'ee barbaachisaadha. Kana gochuu hin danda'a sammuun keenya eeyyee hin danda'a. Conscious fi subconscious yeroo barru isa bayeessa godheetanii isinitti himuu danda'a. Garuu isa kana shaakalaa bor ta'eera kun jedhaati shaakalaa. Ma warri fakkeenyaaf yoon isinii fudhadhee maateriaalii yoo ta'e iyyuu bor makiinaa qabaachuu barbaadan sanaa ani bor makiinaa akkasii oofeera qulfiinsaa kun waan harkaraa makiinaa sana keessa dhattee yeroo teessu miirri kee attami. Makiinaa sana oofaa yeroo deemtu brandii barbaaddu sana oofaa haaraa ishee oofaa yeroo deemtu maaltu sitti dhaga'ama yeroo sana miirri kee feelingiin kee emotioniin kee yeroo sana attamta. Ismeeliin makiinichaa attami makiinaa haaraa yoo ta'e yoo barbaadde dhattee diilarshiippii bira dhattee makiinaa isaa ilaaltee drive testing godhattee fuutee dhattee ilaaltee deebisuu dandeessa. So yeroo sana ismeelii isaa beektaa feelingii isaa beektaa isa fiddeetu memory gootachuudha makiinaa koo makiinaa akkasii kan borii qabaadheeran bor oofeeran bor keessan ture makiinicha keessa jettee akka kanattiin gochuu dandeessa jechuudha. Konkolaataa duwwaa miti waa'ee fayyaa kee borii waa'ee gammachuu kee borii waa'ee nagaa kee borii waa'ee qabeenya kee borii waa'ee relationshipii kee borii waa'ee addunyaa irratti dhiibbaa fiduu kee borii waa'ee nama influence biyya lafaa kan irratti fidu ta'uu kee borii sana memorize gochuu dandeessa akka memoriitti akka wanta inni ta'ee darbeetti future fiddee keessa jiraachuu hin dandeessa jechuudha. Sammuun kee kana gochuudhaaf humna qaba. Sammuun kee kana gochuudhaaf humna qaba. Inni shanaffaani baay'een jaalladha kana imagination. Imaginationiini Thomas Edison namni ibsaa isaa nuu uume akka kanadha. Imagination is more powerful than knowledge jedha. Kanatu barreessee kaa'ateera deeskii isaarra. Kanatu barreessee carved godheetu deeskii isaarra kaa'ateera. Maa jedhee imagination is more powerful than knowledge. Knowledge is just information. Knowledge in informationidha. Knowledge in informationidha. Imaginationiin garuu isarra caala faakaaltii sammuu keenyaa keessaa waaw inni kun baay'ee dinqiidha. Maanni imaginationiini waan tokko imagine godhu yaadu argu waan ija fooniitiin hin argamne waan gurra fooniitiin hin dhaga'amne five sense keenyaan waan arguu dhaga'uu qaqqabachuu tuquu hin dandeenye addunyaa biraa keessa galanii ilaalu arguu dhaqun. Arguudha kun baay'ee waan dinqiidha jechuudha. Namooti addunyaa kanarratti waa uuman hundumti isaanii utuu waan uumuu barbaadan sana hin uumin dura imaginationii isaaniitiin argani. Imaginationii isaaniitiin argani. Namni imaginationii isaatiin waan hin argin addunyaa kanarratti fide namni tokko iyyuu hin jiru. Namni tokko iyyuu hin jiru. Imaginationiin waan argamuu hin dandeenye wayitu sitti mul'isa. Waan argamuu hin dandeenye wayitu sitti mul'isa. Kanaaf carraa ofii kenni yeroo ofii kenni faakaaltii sammuu kee keessaa inni imagination jedhamu kuni hojii isaa hojjechuu danda'uuti. Waa uumuu danda'u, waa fiduu danda'u, waa miidhagsuu danda'u, jireenyaaf waan salphisu hojjechuu danda'u, waan hojjetamee jiru wa'ii bifatti gochuu danda'uuti. Imaginationii kee gadhiisiiti akka inni waa hojjetu godhi. Akka inni waa hojjetu godhi. Imaginationiin baay'ee dinqiidha. Namooti baay'een waa uumuu akka hin dandeenyetti of yaadu. Namni kamiyyuu waa uumuu hin danda'a. Maaliif mucaa uumaa waan ta'eef. Uumaani isa uumee uumaman dumaa keessaa immoo
adda godhe waan ta'eef bifa ofii isaatii fakkeenya ofii isaatii waan kenneefi namni waa uumuu hin danda'a. Kanaaf humna uumuu kee of keessaa baasuudhaafati faakaaltii sammuu keessaa imagination isa jedhamu kana itti gargaaramuu sirra jechuudha. Wanta qabaachuu dandeessu imagine gochuu dandeessa. Biyya dhaquu barbaaddu, waan hojjechuu barbaaddu, waan ta'uu barbaaddu, waan qabaachuu barbaaddu, waan barbaadde imagine yoo goote imaginationiin suni wanta fagoodhaa as dhiyeessee fidee fuula kee dura kaa'ee akka wanta amma ta'aa jirutti sitti agarsiisuu danda'a. Yeroo sana tachi keessa galtee miira sana yoo qabaatte simmeet jedhan yookaan immoo feeling irra darbe emotion saa yoo qabaatte wantichi immoo akka waan ta'eetti immoo yoo amante satattee subconscious kee keessa gala. Subconscious kee keessa deddeebi'ee wanti gale immoo amalachi keessatti wanti ta'e immoo maal ta'uu danda'a? Automatically karaa dhanna keenyaa gabba'ee hojiirra ooluu danda'a jechuudha. Kanaaf faakaaltii sammuu keenyaa keessaa imaginationii keenya kana baay'ee ol kaafnee ol fuunee ittiin hojjechuu danda'utu nurra jira. Wanti tokko si'a lama uumamaa jedhu namooti. Wanti tokko si'a lama uumamaa. Si'a tokko sammuu keenya keessatti imaginationii keenya keessatti uumama. Inni lammaffaan immoo wantichi yeroo manni uumame addunyaa kanatti mul'atutu argama jechuudha. Disney World California kan jiru namni meeqa akka beektan hin beeku. Magaalaa guddaa tokko yeroo inni yaade hin ta'a jedhee namni amane hin jiru. Hin taa'e. Namni hundumtuu murtiin jedhee ta'uu hin danda'u kwantamitti taa'anii namichi garuu hin hojjete. Disney World hin hojjete. Hojjetee yeroo xumuramu namichi hin jiru. Du'eera namichi already. Eebba isaarratti namooti biyya fagoodhaa ba'anii dhaqanii. Namoota lakkoofsaan hedduu ta'etu dhaqee iddoo sanatti argame. Namni tokko dhaqee gibbii sana bira gibbiitti ol galchan sana bira yeroo security keessa darbuudhaaf yeroo jedhanii Disney World seedhu barreeffamee jiru sana argeetu ay Disney natu jiraatee kana argee jedhe. Tu jiraatee kana argeennaani namni isaa wajjin jiru tokko maal jedhaani inni argeera jedhe. Utuu waan kana hin hojjetin nutu reefuu argaa, situ reefuu argaa. Erga wantichi uumame malee inni sila imagination isaa keessatti argee. Utuu wantichi lafarran kaa'amin, utuu injiinarri isaa dizaayinii baasuun jalqabin, utuu boolli isaa qotamuun jalqabin, utuu lafi isaa hin argamin, utuu waraqata irratti iyyuu mul'anni isaa barreeffamuun jalqabin, imagination isaatiin duraan dursatu maal godhee dura argeedhe. Dura sammuu isaa keessatti wantichi uumame. Waan sammuu isaa keessatti uumame sanatu fuudhee lafa kaa'e. Wright Brothersini xiyyaaratu uumin duraan dursanii maaltu uumame? Duraan dursa sammuu isaanii imagination isaanii keessatti uumame. Achi keessattitu filaayitii isaa hundumaa fixan isaan. Injiinni isaa eessa taa'a? Ispiidii attamii qabaata? Attamitti jalqabaa? Kochuun isaa attamtaa? Maaloo isa kana achi keessatti wanta filaayii godhanii waan fixanitu deebi'anii waraqatarra kaa'anii waraqatarraa fuudhanii sibiila walitti tumanii lafa kaa'anii. Namni waa uume kun hundumtuu achi keessatti uume. Kanaafuu wanti har'a gurguddaan addunyaarra jiru kun hundumti isaa si'a lama waan uumameedha. Tokko sammuu isaanii, sammuu warra mul'ataa keessatti, sammuu warra abjuu keessatti, gaafa isaan abjuu'atan, gaafa isaan mul'ata kana argan, gaafa isaan waan kana amanan, kun hin ta'a jedhanii gaafa isaan murtee godhan, gaafa sana sammuu isaanii keessatti uumame. Gaafa sana wanti sun ta'e. Gaafa nu argine miti. Ta'uudhaaf waggaa 10, waggaa 15, waggaa 20, waggaa 30 fudhachuu danda'a wanti tokko. Waggaa dheeraa fudhata. Kufaatii baay'ee keessa darba kana. Wallaansoo baay'ee keessa, lola baay'ee keessa darba kana. Garuu yoom dhalatenni gaafa sammuu namichaa keessatti fudhatama argate kun mul'ata kooti gaafa namni itti amanee yes gaafa jedhetu gaafa sana tokko uumame jechuudha. Ergasii uumamuun ni lammaffaa salphaadha. Uumamuun ni lammaffaa salphaata jechuudha. Kanaaf imaginationiin keenya kuni maal jechuudha? Baay'ee dinqiidha. Inni dhuma intuitioniidha. Intuitionii namooti baay'eeni
seensi keenya isa ja'affaadha. Seensi shan qabna beektu. Qaqqabachuu harkaanii, arguu ijaanii, dhaga'uu gurraanii, dhandhamuu arraba keenyaanii wantoota seensota shanan sana nuyi qabnu sana beektu. Inni kuni isa ja'affaadha jedhu. Inni kun isa maaliiti? Isa ja'affaadha jedhaniitu namooti yaadan jiru. Maa inni kun? Something doesn't feel right. Amma utubatti yaadanitu waanuma gaarii tokko yoo namni isinitti hime no jettu. Utubatti yaadin waan tokkoon immoo yes jettu daftanii dhumu. Nama tokko reefuudhuma agartanii ma jaallattu. Sababan qabdan hin beektan namichaa waaw jettu. Isinii galee nama tokko immoo ammuma argitaniitu rejectii gootu. Fuula isaa irratti hundooftanii miti, haasaa isaa irratti hundooftanii miti, barnoota isaa miti, waa'ee isaa iyyuu hin beektanii ammuma agartanii garuu rejectii gootu, ammuma agartanii immoo acceptii gootu. Waatu keessa namaa jira. Waan waa namatti mutu. Waan waa nama barsiisutu experience gootanii beektuudhaan yaada hundumti keessan. Inni kuni addunyaa hafuuraarraa waan dhufuudha. Addunyaa hafuuraarraa. Intuitionii keenya kanattitu dubbata hafuurri. Amma nuyi hafuura dheeraa, eenyummaa hafuuraa qabna, eenyummaa foonii qabna, eenyummaa sammuu immoo qabna. Spirit, body, mind. Spiritiin yeroo hundumaa kan isa biraa dhufu qulqulluudha, sirriidha, qajeelaadha, gaariidha. Waan nama balleessu, waan nama miidhu, waan bu'aa nama kan biraa karaa sirriin taaneen namarraa fudhatu, waan isa tokko cunqursee isa tokko ol kaasu hafuura biraan dhufu. Wanta hafuura biraa dhufu waan gaariidha, waan guutuudha, waan siinsi fayyaduudha, waan addunyaa guutummaa fayyaduudha, waan namummaa tajaajiluudha. Hafuura irraa kan dhufu kuni faakaaltii sammuu keenyaa keessaa kan inni bira dhufu eenyu bira? Intuitionii kana bira dhufa jechuudha. Intuitionii kana bira dhufa. Kanaafiyyuu intuitioniin keenya kuni maal ta'utu irra jira? Aktiif ta'utu irra jira. Aktiif ta'utu irra jira. Yeroo tokko isa kan keenyaa kana shut down goona, lafumaa kaane hin cufna, ignore goona. Asaasaa keessa keenyaa hin dhaggeeffannu. Waan xinnoo fakkaattu keessa keenya dhufu iddootti hin laannu. Yaada namaatti caalmaa iddoo laachuu barbaanna. Please ofii keessan dhaggeeffachuu yaala. Sagalee keessa keessanii dubbatutu jira. Sagalee keessa keessanii dubbatutu jira. Waan isin geggeessutu jira. Waan qajeelfama isinii kennutu jira. Waan karaarra deemuun isin irra jiru isinitti agarsiisutu jira. Waan sirriidhaaf waan sirriin taane kan adda isinii baasutu jira. Murtoodhaaf waan isin gargaaru kan isinitti mutu jira. Inni gaa divaayinii jechuudha. Divaayiniin immoo karaa spiriitii keenyaa dhufa. Spiriitiin keenya spiriitii divaayinii wajjin, divaayiniin spiriitiidha waan ta'eef infinitii fi hidhannee achi keessa galee isaa wajjin haasa'eetu jireenya keenya irratti waan fidu qaba. Inni yeroo hundumaa sirriidha. Kanaaf sagalee keessa keenyaa dhaggeeffachuun gaariidha. Sagalee keessa keetii waa didu, yeroo inni didu dhiisi, yeroo inni godhi siin jedhu godhi, yeroo inni gammachuu sii kennu gammachuu sana dhaabadhuuti, waan gochuuf yaadaa jirtu sana gochuun kee gaariidha. Of keessa dhaggeeffachuun gaariidha. Ittiin geggeeffamuun gaariidha. Kan ijoollee keenyaas akka hin balleessine. Inni kun dhaloota balleessuudha. Ijoolleenis qabu waan akkasii jireenya isaanii keessaa. Kanaafiyyuu humnumaan ijoollee keenya haqaaqnee gara ofii keenya barbaannu duwwaatti geessuun nurra hin jiru. Waan isaan keessaa dubbatu, waan isaan keessaa hasaasu, waan isaan keessaa dhaga'amu dhaggeeffachuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Nama silaa Wayne Dyer jedhamu sanatti yoon isin deebise geggeessaanii God talkingini waaqayyo dubbachuuni or uumaan dubbachuuni or divaayiniin dubbachuuni keessa keenya waa dhaga'amuuni isa kanaa jedheetu lafa ka'an. Kanaaf namoonni divaayiniin hin dubbatatanii yaaddanii karaa isin ittiin dhageessanii karaa intuitionii keessanii kana jechuudha. Intuitioniin keenya kun aktiif yoo ta'e divaayinii wajjin wal agarra. Divaayinii biraa humna yoo fudhanne dhiibbaa hamma nuyi fiduu dandeenyu yaadame. Amma waraanni
biyya kamiyyuu commander in chief irraatu sagalee eeggata. Namicha isa dhumaa yookaan prime minister biyyichaati yookaan president biyyichaati achirraatu eeggata jechuudha. Ajajaama waraanaa isa guddaadhaani waraanni tokko hin geggeeffamu. Wantoonni tokko achirraa dhaga'amu. Ilaala meeshaan hundumtuu hirka jira garuu sagaleen dhumaa go ahead kan jedhu sagaleen dhumaa isa biraa eegama. Amma uumaan ofuma keenyaayyuu dandeettii guddaa nuu kenneera garuu stiil qajeelfamisaa sagaleensaa go aheadinsaa baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaa. Nama baay'ee powerfulii taata jechuudha biyya lafaa irratti. Yeroo isaan kun sadan spiriitiin kee, baadiin kee, maayiindiin kee sirriitti aktiif ta'anii walii galanii tokko ta'anii hidha ta'anii gahee hojii isaanii raawwataa yeroo hojjetanii baay'ee nama dinqii taataati biyya lafaa irratti. Baay'ee nama dinqii, nama seenaan isaa galmeeffamee hin dhumne, nama biyya lafaa kana gara gaariitti jijjiiru, nama nagaa boora'e deebisu, nama biyya badde deebi'ee ijaaru, waan diigame deebi'ee nama ijaaru, nama dhalootaaf bu'aa buusu, nama faayidaa buusu taatee ofii kee arguu dandeessa jechuudhaati. Egaa faakaaltii sammuu kana ja'anii hojiirraa haa oolchinu. Asuma irratti ni xumura.